Akkam jirtu? How are you? In today's lesson, we will see words and sentences we use for shopping. Barumsa Jaaffaa, bittaa fi gurgurtaa. Lesson 6, shopping. Barumsa Jaaffaa, bittaa fi gurgurtaa. Lesson 6, shopping. Now, let's see what the shopkeeper says when the customer comes to the shop. Waan abbaan suuqii jedhu. Expressions used by shopkeeper. Waan abbaan suuqii jedhu. Expressions used by shopkeeper. Maal si gargaaru? May I help you? Maal si gargaaru? May I help you? Gargaarsa ni barbaadda? Do you need any help at all? Gargaarsa ni barbaadda? Do you need any help at all? After they tell us what they want, now we ask if they want anything additional. Kan biraa hoo yookiin wanti biraa hoo? Anything else? Kan biraa hoo yookiin wanti biraa hoo? Anything else? Now we ask what kind of things they want or their choice. Gosa filachuu, asking for choice. Gosa filachuu, asking for choice. Kan akkamii barbaadda? Which size would you like? Kan akkamii barbaadda? Which size would you like? Bifa akkamii jaallatta? What color would you like? Bifa akkamii jaallatta? What color would you like? Kan biraa ilaaluu feetaa? Do you want to take a look at another one? Kan biraa ilaaluu feetaa? Do you want to take a look at another one? After they get what they want, customers ask for price. So let's see how to say those things. Gatii gaafachuu. Asking for price. Gatii gaafachuu. Asking for price. Gatiin kophee kanaa meeqaa? How much are the shoes? Gatiin kophee kanaa meeqaa? How much are the shoes? Jaakettiin sun gatiin isaa meeqaa? Yookiin jaakettiin sun meeqaa? How much is that jacket? Shukkaara kiiloon tokko meeqa ta'aa? How much does a kilo of sugar cost? Shukkaara kiiloon tokko meeqa ta'aa? How much does a kilo of sugar cost? Now we ask if there is a lower price. Gatiin inni dhumaa meeqaa? What is the lower price? Gatiin inni dhumaa meeqaa? What is the lower price? Mi'aa fakkaata. It seems very expensive. Mi'aa fakkaata. It seems very expensive. Kan kanaa gaditti rakasa ta'e qabdaa? Do you have anything cheaper? Kan kanaa gaditti rakasa ta'e qabdaa? Do you have anything cheaper? Maaloo gatii naa hir'isi. Please give me a discount. Maaloo gatii naa hir'isi. Please give me a discount. Gatii dhumaatii? Is that the final price? Gatii dhumaatii? Is that the final price? Waa'ee gatii dubbachuu. Talking about price. Waa'ee gatii dubbachuu. Talking about price.
Birrii 500. That's 500 birr. Birrii 500. That's 500 birr. Tokkoon isaanii birra 40. Each of these items costs 40 birr. Tokkoon isaanii birra 40. Each of these items costs 40 birr. Kophee kanaaf meeqa akkan kaffalu barbaadda? How much do you want to pay for this shoe? Kophee kanaaf meeqa akkan kaffalu barbaadda? How much do you want to pay for this shoe? Fudhadhu yeroo biraaf maamila naaf taata. Take it, you will be my customer for the future. Fudhadhu yeroo biraaf maamila naaf taata. Take it, you will be my customer for the future. After the customer heard the price, now he wants to decide whether or not to buy. Bituuf yookaan bituu dhiisuuf murteessuu. Make a decision about whether or not to buy. Bituuf yookaan bituu dhiisuuf murteessuu. Make a decision about whether or not to buy. So, if the customer agrees to buy, he will say, galata argadhu yookiin galatoom nan fudhadha. Thanks, I'll have it. Galata argadhu yookiin galatoom nan fudhadha. Thanks, I'll have it. Yookiin immoo galatoom isa kanan fudhadha. Thanks, I'll take this one. Galatoom isa kanan fudhadha. Thanks, I'll take this one. If the customer doesn't want to buy, or if the material is not what he wants, the customer says, galatoom garuu kanan barbaade isa miti. Thanks, but it is not quite what I am looking for. Galatoom garuu kanan barbaade isa miti. Thanks, but it's not quite what I am looking for. Or if the material is too small, you can say, baay'ee xinnaadha. It is too small. Baay'ee xinnaadha. It is too small. Or if the material is big, you can say, isaan baay'ee gurguddatu. They are too big. Isaan baay'ee gurguddatu. They are too big. Or if they are very small, you can say, isaan baay'ee xixinnoodha. They are too small. Isaan baay'ee xixinnoodha. They are too small. Or if we are not satisfied with the material and we want to have something better, we can ask, kan kanarra wayyuu qabda? Do you have something better? Kan kana irra wayyuu qabda? Do you have something better? Kan biraa qabda? Do you have any other? Or if you want something bigger, we can say, kan kana irra guddatuun barbaada. I would like something a little bigger. Kan kana irra guddatuun barbaada. I would like something bigger. Boodan deebi'a. I'll come back later. Boodan deebi'a. I'll come back later. Naga'ee naa kennuu dandeessaa? Could I have a receipt, please? Naga'ee naa kennuu dandeessaa? Could I have a receipt, please? Dachaasi wayiin naaf haguugi. Please wrap it. Dachaasi wayiin naaf haguugi. Please wrap it.
So now let's see one example conversation between shopkeeper and customer. Fakkeenya. Example. Fakkeenya. Example. Abbaa suuqii. Maal si gargaaru? Shopkeeper. May I help you? Abbaan suuqii. Maal si gargaaru? Shopkeeper. May I help you? Maamila. Eeyyee, tishartii barbaadeeti. Customer. Yes, I am looking for a t-shirt. Maamila. Eeyyee, tishartii barbaadeeti. Customer. Yes, I am looking for a t-shirt. Abbaan suuqii. Kun akkam? Shopkeeper. How about this one? Abbaan suuqii. Kun akkam? Shopkeeper. How about this one? Maamila. Tole, bayeessadha. Ilaaluu nan danda'aa? Customer. Yes, that's nice. Could I try it on? Maamila. Tole, bayeessadha. Ilaaluu nan danda'aa? Customer. Yes, that's nice. Could I try it on? Abbaan suuqii. Eeyyee, ni dandeessa. Iddoo itti jijjiirratan jiraa? Shopkeeper. Certainly. The changing rooms are over there. Abbaa suuqii. Eeyyee, ni dandeessa. Iddoon itti jijjiirratan jira? Shopkeeper. Certainly. The changing rooms are over there. Maamila. Galatoomi. Customer. Thank you. Maamila. Galatoomi. Customer. Thank you. Abbaa suuqii. Sitti ta'ee? Shopkeeper. How does it fit? Abbaan suuqii. Sitti ta'ee? Shopkeeper. How does it fit? Maamila. Baay'ee guddaadha. Kan biraa qabdaa? Customer. It's too large. Do you have any other? Maamila. Baay'ee guddaadha. Kan biraa qabdaa? Customer. It's too large. Do you have any other? Abbaan suuqii. Eeyyee, kunoo. Akkasitti baruuf ilaaluu ni barbaaddaa? Shopkeeper. Yes, here you are. Would you like to try it on to see if it fits? Abbaan suuqii. Eeyyee, kunoo. Akkasitti baruuf ilaaluu ni barbaaddaa? Shopkeeper. Yes, here you are. Would you like to try it on to see if it fits? Maamila. Lakki, rakkoo hin qabu. Ulfaadhu. Nan fudhadha. Customer. No, that's okay. Thank you. I'll take it. Maamila. Lakki, rakkoo hin qabu. Ulfaadhu. Nan fudhadha. Customer. No, that's okay. Thank you. I'll take it. Galatoomaa. Thank you.